Oduun sinitti himaa oduu keenya jalqabaatiin namichi haadhasaa albeedhaan bakka 9 waraanee ajjeese. Namni kun haadhasaa qofa osoo hin taane abbaasaallee ajjeeseera. Namni kunis to'annoo poolisii jala kan oole yeroo ta'u manni murtii maal isatti murteesse kan jedhu gabaasa bal'aasaa kan dhageessan ta'a. Dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraa kan Tigraay irraa nu qaqqabeen immoo paartileen mormitootaa naannoo Tigraay keessa socho'an ibsa hin eeggamne baasanii. Paartileen mormitoota Tigraay kun ibsa baasaniinis pirezidaantii bulchiinsa yeroo haaraa filatame Taaddasaa Warradaatiin guutummaan guutuutti akkam fudhanne ibsaniiru. Kana malees paartileen mormitootaa kun waan baay'ee jedhanii bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Oduu keenya kan biraatiin ammoo qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti ni hir'ata jechuudhaan hoogganaan baankii biyyoolessa Itoophiyaa dubbate. Kanarraas bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaaduu chaanaalii keenya irratti oduu dhugaatee guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra. Itti aansuudhaan bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Najjootti namichi haadhaa fi abbaasaa albeen waraanee ajjeese hidhaa umurii guutuutiin adabame. Godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda eebba Waaqayyoo jedhamutti dargaggeessi haadhasaa fi abbaasaa albeedhaan waraanuun ajjeese hidhaan adabamu poolisiin hime. Himatamaan maqaan isaa Fayyisaa Fufaa Nagaash jedhamuun beekamu akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraandhala 4 bara 2017 aanaa Najjoo ganda eebba Waaqayyoo jedhamutti halkan naannoo sa'aatii 4 haga 5 gidduutti yakka kana kan raawwate yoo ta'u poolisiidhaanis to'annoo jala ooleera. Mana keessatti lolatti kaasee haadhasaa iddoo 9 abbaasaas haaluma wal fakkaatuun bakka adda addaa waraanee erga ajjeeseetiin booda namni kun ni miliqee. Barbaacha gama miidiyaa hawaasummaatiin suura shakkamaa kanaa gadhiisuun taasifameen yakka kana raawwatee guyyoota 3 booda godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee keessatti hawaasaa fi qaamolee nageenyaatiin to'atame. Himatamaan kun bakka yakkatti raawwate aanaa Najjootti erga dabarfamee kennameetiin boodas abbaan alangaa fi poolisiin ragaa barbaachisu qindeessuudhaan galmeessaa gara mana murtii olaanaa godina Wallagga Lixaatti akka dabarsaniif himuu Inspeektar Margaan dubbatanii dhimmicha kan ilaalaa ture manni murtii olaanaa godina Wallagga Lixaa ragaa namaa fi sanada dhiyaate erga ilaaleetiin booda dhaddacha gaafa eebila 16 bara 2017 ooleen adabbii cimaa umurii guutuu isatti murteesse. Dargaggeessi kun ammaan duras amala gaarii hin taanee fi gochoota saamicha irratti hirmaachuun riikeerdii akka qabu kan himan Inspeektar Margaan nageenyummaa sammuu waliin kan wal qabatuun garuu ragaan rakkoo sammuu qaba jedhu wanti ibsu akka hin turres dubbatanii. Oduuttaanuun paartileen siyaasaa Tigraay 3 kaabineen bulchiinsa yeroo haaraa garee tokkoon kan dhuunfatamedha jechuudhaan mormanii. Paartileen siyaasaa naannoo Tigraay keessatti socho'an 3 haala yeroo naannichaa ilaalchisee ibsa waloo eebila 15 bara 2017 kennaniin kaabineen pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaan ijaarame kan hunda hammatee fi hirmaachisaa waan hin taaneef fudhatama kan hin qabne ta'uu beeksisanii. Paartileen 3 paartii bilisummaa Tigraay, Arannaa Tigraay fi Baayitoonaa Tigraay ibsa waloo kennaniin bulchiinsa yeroo Leetinaal Jeneraal Taaddasaan hundeeffame humnaan gara aangootti dhufe jennee amannaa jedhan. Paartileen kunneen dhimma uummata naannichaa irratti waliin hojjechuu bu'uura walta'iinsaa kakuu nageenya biyyoolessaa tagaaruuf jedhamu hundeessuun irratti hojjechaa akka jiranis ibsanii. Dura taa'aan paartii bilisummaa Tigraay Dr. Dajan Mazgab aangoon bulchiinsa yeroo naannichaa kanaan dura ture xumuramuu hordofee qaamni gara aangootti dhufe humnaan aangootti dhufe jennee amanna. Kaabinee jeneraalichaan ijaarame hunda haammataa kan hin taanee fi hirmaannaa kan hin qabne garee tokko qofa kan hirmaachisedha jechuudhaanis komatanii. Dr. Dajan akka jedhanitti manni maree yeroo bulchiinsi yeroo duraan naannichatti hundeeffame pirezidaantii bulchiinsa yeroo Taaddasaa Warradaan durfamuuf beekamtii kan hin kennine ta'uu ibsanii araara biyyoolessaa pirezidaantii Taaddasaan naannichatti akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessanis akka hin fudhanne ibsanii gaaffiin siyaasaa murteessaan uummata Tigraay deebii waan hin arganneef waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra waan hin oollee waraanni kun karaa dhokataa ta'een ammallee itti fufeeraas jedhanii. Dura taa'aan paartii Araanaa Tigraay Amdoom Gabrasillaasee gama isaaniin bulchiinsi yeroo kanaan dura hundeeffame hunda hammataa hin turre bulchiinsi yeroo amma hundeeffames garee tokko qofa kan haammatedha jedhan. Tarkaanfiin bulchiinsa yeroo hunduu mana maree yeroo dhiyaachuun raggaasifamuu akka qabu cimsanii kan dubbatan obbo Amdoom adeemsi kun tuffiidhaan bira darbame jechuudhaanis qeeqanii. Ittaanaa dura taa'aa paartii Baayitoom obbo Yoosef Baree gama isaaniin pirezidaantii bulchiinsa yeroo haaraa Taaddasaa Warradaa qeequudhaan dubbii fi gochisaa wal addadha jechuudhaanis isa komate. Obbo Yoosef pirezidaantichi bulchiinsa ce'umsaa dhimmoota kana furuu danda'u dhiisee mootummaa paartii tokko hundeessuudhaan qeeqanii. Kana malees qabeenya naannichaa to'achuuf yaalaa jira jechuu isaanii odeeffannoon Dimtsi Wayyaanee irraa argames ni mul'isa.
Oduuttaanuun qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessatti ni hir'ataa jedhame. Qaala'insa jireenyaa Itoophiyaatti bara baajataa 2025 aga 26tti parsantii 10 akka gadi bu'u tilmaamameera jechuudhaan bulchaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu dubbatan. Jijjiiramni eegamu kunis bu'aa riiformii diinagdee adeemsifamaa jiruuti jechuudhaan dubbatanii walgahii IMF fi baankii biyyoolessaa Waashingtanitti gaggeeffame irratti haasawa taasisaniin tarkaanfiin amma jiru kunis qaala'insa jireenyaa waggoota 10 keessatti isa gadi aanaa ta'uu ibsanii Itoophiyaan ji'a adoolessaa darbe fandii maallaqa idil addunyaa waliin waliigaltee sagantaa waggaa afuriif doolaara biliyeena 3.4 waliin mallatteessuunis ni yaadatama. Maammoo Miratuu akka jedhanitti qaala'insa jireenyaa waggoota 3 walitti aansuun naannoo parsantii 30 ture. Baatii sadaasaa keessa gara parsantii 13tti gadi bu'eera jechuu isaanis Reuters gabaase. Geetaachoo Raddaa irratti fonqolcha mootummaa godheera yoon ta'e qaama walabaatiin haa qoratamu jedhe pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay haaraan Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradaa. Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradaa kana kan dubbatan gaaffiif deebii miidiyaa Awuraambaa Taayims jedhamuun beekamu waliin taasisanidha. Tibbanaa gareen TPLF Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu Tigraayitti fonqolchi mootummaa erga gaggeeffameeti guyyoota 40 guuteera. Geetaachoo Raddaa fonqolcha mootummaatiin aangoo irraatii bu'e jechuudhaan Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradaa fonqolcha mootummaa kanaan aangoo akka qabate akka amanan ibsa baasaniitu ture. Geetaachoo Raddaas walitti bu'insa hamaan akka hin dhufneef jecha aangoo gadhiise jechuudhaan gareen TPLF Geetaachoo Raddaan hoogganamu ibsa baaseetu ture. Dhimma kanarratti pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradaa deebii kenneen Geetaachoo Raddaa bu'uura waliigaltee Piriitooriyaatiin gara aangootti dhufe. Gara aangoottis kan dhufe bitootessa bara 2015 keessadha ture. Turtiin bulchiinsa yeroo naannichaa immoo waggoota 2 keessatti dhaabbata. Kanarraa ka'uudhaan bitootessa bara 2015 aangoo kan qabate Geetaachoo Raddaa waggoota 2 booda bitootessa bara 2017 aangoo gadhiise jechuudhaan dubbate. Ammas kan raawwatame paarlaamaadhaan mirkanaa'uun yeroon bulchiinsa yeroo waggaa tokkoof akka dheereffamudha. Bulchiinsa yeroo waggaa tokkoof dheereffame kana keessatti immoo pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kanaan dura ture itti fufuu dhiisuus danda'a. Akka carraa ta'e Geetaachoo Raddaa itti hin fufne jechuudhaanis dubbate. Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradaa deebii kenne kana keessatti akka jedhetti ani immoo bulchiinsa yeroo waggaa tokkoof dheerate kana keessattan gara aangootti dhufe. Tigraay keessatti yeroo bulchiinsa isaa xumurate kan aangoorraa bu'e malee fonqolchi mootummaa gaggeeffame tokkollee hin jiru. Sababni cimaan gara fonqolcha mootummaatti nama gashu tokkollee hin jiru jechuudhaan cimsee dubbate. Akkas qixxees dhimmichi kan yaachisu taanaanii qaamonni walabaa seenanii haa qoratanii. Geetaachoo Raddaa irratti fonqolchi mootummaa gaggeeffameera moo hin gaggeeffamne kan jedhu qaamni walabaa seenee haa qoratu jechuudhaanis dubbate. Egaa daawwattoota keenya oduu namaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Yaada yoo qabaattan koomentii irratti nu barreessaa. Chaanaalii keenya sabskiraayib akka gootan viidiyoo keenya immoo laayik akka gootan kabajaan isin gaafachaarra. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naa tura. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa fi kan biyya alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu waan ta'eef chaanaalii keenya sabskiraayib godhaa, viidiyoo keenya immoo laayik godhaa. Nagaan tura.